Shamaa jirra jirtu biqiloota fooqaa fi gaarii daawwattoota yuutuub chaanaalii kiyya jalaa ijoollee har'a tanan sabboontuun biraankii godhaafanii maalan jedhaas seete waan man jedhu na eegaa sabboontuun biraankii godhaafanii tan dawwalaa amma himadhatti dawwalee biraankii godhaa tan dawwala godhii Marcastirti. Hello. Hello. Jirta? Rabni maali? Silkii maaf hin kaa'an? Taana dhukkuba? Waan haasofte beektaa silkii kaasuu iddaame? Maalaan haasa'etta? Beekta kaatu? Yaani ganamarraa jalqabdee amma galgalatti waan kiyya haasaa oolteere? Ana gaafattaay. Maali dhugaa ani garuu amma nattuu isiniin dhugaa rabbii namni wajjin hin nyaatee dhuge ammanuma akkamitti waan ani isin jedhin na duuba deebitee tooyi gocha kiyya malee na duuba deebitee tooyi ijoolletti naamatta. Sabboontu dhafa. Maaliif hin naamatta na duuba deebitee tooyi ijoolletti akka waa hin dhageenyetti fakkaate miti namni wajjin hin nyaachuun ammanumaa. Mujaamata nagaa qabuudhaaf immoo si dhukkubaa eenyutti si'amadha maal jedhee si'amadha yoo si'amadha immoo si jammaa. Haraa gara kee jiraayi anuun dubbanne kan qotii wanii kan ceene iyyiteedhaan kan naamatus kan immoo dallanus siriidha. Mataan dhukkuba karaa mataan abbanii dura mataan dhabanamee rakkata. Hojii keetii mataa si bane ka hojii keetii mataa si bana ani maal sii godha. Qoy namni dhugaa ani akka obboleettii xiyyaatti obboleettii kiyyaa olitti si ilaala. Ati ganaa na duuba deebitee tooyi ishiin nama gaarii miti sobdeeta faani afaan tolti malee keechi ishii sibiila jettee namatti naamatta. Beetta kaatu abbaatti naamatte atuu beetta. Maalin qallada? Biraankiin baranaa kun rakkate. Ani amma bakka biraankiin jiru. Abbaatti miti atuu beetta abbaatti haasoftuun beetta garuu atu. Ani si jammar jechuudha. Guyyuma tokko yoo maqaa kee badaadhaan kaasa jechuun tasa maqaa kee badaan kaasee beeku yaa habiibti yaa ruhiitti yaa. Nama biraas itti fakkaatti kaaffee lakkoofsa tasaasaa uumama fakkaata. Lakkoofsa maayitaan tasaasaa? Dhugaa qaama naarsiif dhugaa rabbii dhala sukkaaritti dura mataan na dhukkubaa dhuga. Hojii beekka? Beekta kaatu abbaatti namatti atuun beekta. Ani sitti maleen ta'u? Maalin beektu ati? Namarraa jammaree islaama galgalaa nama warrummaa ijoollummaa liibii wajjin kaanu maali nama biraatti nuun haasa'u jechuudha. Karaa keessa taasifte? Liibii wajjin haasa'u moo ilaa eenyudha ta'e? Abbaatti taasifte karaa keessaa taasifte. Akka asirratti ilaaltan kanaa miti ishiin garaa ishii keessi dabaadhaa sobdee afaan tolti. Baay'ee ani yeroo baay'ee wajjin hin teenye kanatu ishii beekaa mala ishii jettee naamatte. Nama kofalchiisa moo? Naam. Dhugaa rabbi mataan na dhukkubaa mataan maaloo mataan qal'aa kana dhukkubaa jedhu dhugaa. Ani garuu hojii keessa sitti maa jiraan bara. Ani ofii kiyya lafa kaasee hin jedha nama sanuu
Anammoo odoo nama kan ta'e hin gaafadhu. Ifin kakadhaa'uu barbaaddee jiranii waan tokko maqaa kee bakkuma kee har'a guyyummaarraa macaasaa waa'ee duratti liibii caaltu irratti taasofne kan liibii irratti taasofne malee akka gara keessatti nama tokkotti taasofne dhugaa maal taate Kan liibii miti kan liibii anis isuma jala nu kan liibii anis isuma jala nu oole liibii miti karaa keessa taasofte abbaa taasofte akka beekta. Dhugaa kan malaan aartii jala silkii kana cufatte dhugaa. Silkii maal cuftaree? Silkii maal cuftaa? Manuma wajjin nyaachuun ammanuma nama obboleetti yaa ol tasee gabar. Kawai dhugaa rabbi ani kunuun siddatu guyyuma tokko maqaa kee dhaheen beeku amaaran dhugaa sa'uu qabu taate kawai fayyumaa qabdaa maal taate. Bishaan kamtu sitti jira moo alaa silaa waan hin jenne jettu fedhanii dhufanis himu. Ani maal namni waan eessatti na beeku eessatti waan nuyi wajjin hin nyaanne dhufnee wajjin akka obboleetti jiraanne eenyutu beeku. Kawai maal taate obboleetti koo jechuudha laayoo akkuma kanatti sin jibbaa akkuma kanatti haajuma kee himmuma kee hin qabu jette ta'e jechuudha. Waa tokko akkuma kanatti wal biraa deemna malee jechuudha. Wanti mahaan hin taane mana kunaa dhoofu. Ani si jammar jechuudha waan tokko haasa'uu barbaade kilisiin deema malee namatti nama himuu kana rabbiin naan kennine beekta. Ani beektame. Doon haasa'e fillafii kooti jechuudha. Fillafii kiyyaan na beekta malee ani dubbee deebee nama duwwa deebi'ee namatti haasa'uu hin beekan akkas taate kana taate kana beekta. Kanuma guyyaa irraa ani uffi kiyya fuudhee sitti na oolee. Warra biyyaa natti dabalee irraa hubichi bilaan kaasnee irra dhugaa jechuudha. Nama dhukkubaa biisii ganamarraa jammaree amma garagaraa biisii maqaa kee dha'uun qabu wanti na jibbu waan baay'ee jira waan ta'eef. Maal godhan kaa? Dhugaa anuma manatti isin enne, anu kanatti isin enne malee aniyyuu mataa kiyyaan kanatti isin enne. Awwaal maal godhinaa jirti? Akaash. Xayyib ani mee akka obboleeyyaniititti wajjin hin nyaannee dhuguu algaa tokkorra rafuu. Piraankii taatee jirtaa. Piraankii taatee jirtaa. Piraankii taatee jirta bakka. Argaa kee Si argadeen jira piraankii taate. Wi narratti cufte kaa. Wayyo narratti cufte. Narratti cuftee jirti wayyo. Wayyo ne gudee fallattan deebisa yoo narraa kaasti ittiin deebisa. Narratti cuftee jirti. Narraan kaaftamu. Haloo. Mana berankir aku sebagai kanan berankir aku saja wahai dhugaa rabbii kuramataan na dhukkuba dhus jedhu. Si argademu. Mataan na dhukkubatte. Bakka dhiifama guddaa dhiifama akkana namanne nam beekaa. Dhugaa kana lama godhee sirraa kaffalatu. Irraa kaffaladhu. Yoo na argate. Waan waan jedhee irraa kaffaladhu bittaa komantii jalatti naa barreessaa dhugaa rabbii irraa hin kaffaladha kana.